Yeroo tokko misirroonni haarotaan wal qabatanii mana bahan. Misirrittiin sun ganama kaatee yoo ciree qopheessitu foddaadhaan gad ilaaltee uffata miicamee haada irratti afame argite. Yeroo abbaan manaa isii dhufee isii bira gahu ilaalmee namittiin ollaa kennaa uffata miicuu hin beektu. Uffata miice jettee xurii waliin hafti jettee abbaa manaa sitti himte. Guyyaa sanarraa eegaltee yeroo hundaa yeroo namittiin sun uffata miicitee haftu hunda ilaalaa namittiin sun akka waan miicaa hin dandeenyetti yaaddee yeroo hunda ajaa'ibsiifatti. Erga tokko oliif uffata isiin haftu foddaadhaan ilaalaa namittii sana hedduu ajaa'ibsiifataa turteen booda gaaf tokko ganama kaatee uffata isiin miicite yoo ilaaltu uffanni guyyaa san afamee argite kan akka asiin duraa xuraa'ee osoo hin taane hedduu qulqullaa'ee kan afame ture. Namittiin ollaa isii sun uffata miicuu barattee jirti jechuudha jettee deebistee abbaa manaa sitti himte. Abbaa manaa isiis ganamaan ka'ee foddaa mana isaanii akka qulqulleessee fi yeroo kana hunda wanti isiin ajaa'ibsiifataa turte